Boqonnaa 21 Kaayyoo fi tarsiimoon ABO mudaa fi afaan faajjii hin qabu. Yeroo korri sabaa ta'u hunda dubbiin kun fardii fi jabduu waan taatee fi dhimmi isaa kora sabaa kan ilaalu waan ta'eef heeraa fi sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo utuu hin ka'iin hafeen beeku. Jijjiirraan sirnaa kan duraanii irraa fagoo godhamee hin beeku. Garuu wayyeessi xixinnoon yeroo adda addaatti godhameera. Hundeen akeeka qabsoo kana Impaayera Itoophiyaa diiguudhaan Oromiyaa kolonii hacuuccaa fi saamiinsa jalaa bilisa baasuun mootummaa walabaa Oromiyaa dhaabee iggitii itti gochuu yookiin tokkummaa siyaasaa haaraa fedhii qixxummaa kabajaa dantaa gama hundaa fi dimokiraasummaa irratti hundaa'ee ummatoota ollaa Oromiyaa fi biraa wajjin dhaabbachuu ta'a. Kun akeeka qabsoo ABO gara jalqabaa bara 1976ti. Akeekni qabsoo ABO mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootti dhimma bahuun bilisummaa sabaa argamsiisuu fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudha. Kunis kan mirkanaa'u murtii bilisaa uummata Oromootiin yookiin referendamiitiin mootummaa barbaaduu ijaarrachuudha. Kun akeeka qabsoo adda bilisummaa Oromoo booda kana wayyeeffame kan bara 1989 fi 1998ti. Addaddummaan godhamee dilas ta'uu baatu yeroo garagaraatti heeraa fi sagantaa adda bilisummaa Oromoo korri sabaa ilaalee tuttuquun inuma jira. Deemee lamaan oliitti cuunfama. Addaddummaan jiru dhimmicha murtii ofiin xumuruu yookiin referendamiif dhiyeessuudha. Kan lammataa haalaa fi yeroo waliin dhommooquu fi fedhii uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in kan ormaas keessattuu kan olloota keenyaas keessummeessuuf fedha qabaachuu agarsiisuuf kan godhamedha. Yoo hojiidhaan dhugoomsuun ni ulfaata jedhame yookiin fedhii ormaa ilaalcha keessa galchuuf hin ta'in Oromoof bilisummaa guutuun mudaa hin qabu. Ummata biraa kamiinuu hin miidhu. Waliin jireenyi ni wayya yoo ta'eyyuu erga bilisoomanii booda fedhiin waliin jiraachuutu irra baheessa. Mirgi sun Oromoo duwwaaf osoo hin taane hundaafuu haqa. Tokkummaan dirqii tokkummaa miti. Hunda dura Itoophiyaan impaayera waan taatee fi Oromoon fedhiin alatti bulchiinsa kana jala waan galfameef furmaanni bilisa ba'uudhaa kan jedhuun qabsichi jalqabame. Impaayera suphuun furmaata ta'ee hin beeku. Utuu wal tuffiin qabeenya wal saamuu fi wal bituuf bololli aangoo jiru nuti tokko waliin jiraannaa. Adda bilisummaa Oromoo gaaffii hiree murteeffannaa kaasuun fafaa jechuun dantaa murna tokko tiksanii kan kaanii hawwaaluu ta'a. Waan namootni Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessatti gorsitoota, ministeerota, jeneraalota fi ambaasaadarota tahaniif Oromoo fi Amaarri biyya waliin qabu jechuu miti. Namoonni hagi yartuun Amaaraa fi Oromoo keessaa wal fuudhanii fi walitti heerumaniif uummanni lamaan walitti makamanii jechuus miti. Warra makamantu gara itti goru filata malee isaaniif jecha Amaarri Oromoo, Oromoon Amaara hin tahan. Namni tokko hayyama malee dhufe ganda kee keessa qubate qawween dirqee waan si saamee si biteef nuti tokko biyya waliin qabnaa jechuun hin danda'amu. Qaanii malee biyya ijaaruu keessatti humna fayyadamanii wal cabsuu fi wal bituun kan ture nafxanyaadhaan hin jalqabamne jedhu. Kan darbe sirrii jechuun isaanii haalli sun uume itti fufuun daba hin qabu jechuu of keessaa qaba. Miidhaan mootonni Habashaa Oromoo fi saboota kibbaa irraan gahan sirrii fi kan itti fufuu qabu jechuu akeeka. Adda bilisummaa Oromoo kana dura dhaabbachuu fi jijjiiruuf qabsoo jalqabe. Dhaabbii kana kan geeddarsiisu haga yoonaa hin mul'anne. Amantii mootota muudduu fi lafa Oromoo qircattee bataskaana itti ijaarrattu dirqiin uummatoota biraatti fe'anii Ortodoksiin amantii biyyaalessaa fi uummanni wayyabni hordofuu jedhanii dhaadheessu. Amantiin, aadaan, afaanii fi seenaan Oromoo fi uummatoota biroo ugguramuu fi awwaalamuun isaan gammachiisa malee hin laalessu. Kun ammoo yoo adda nu fageesse malee wal nu simachiisu. Adda bilisummaa Oromoo keessaa warri gaafa duraatu nuti bilisummaa jennee kan kaaneef dura Oromoon haga of baruu fi liqimsamuu keessaa bahuutti malee biyya walaba uumna jennee hin turre. Amma sabboonummaan Oromoo waan dagaagee fi haalli addunyaas waan jijjiirameef Itoophiyaa dimokiraatessuuf yoo qabsoofne Oromoof irra wayyaa jedhan bara chaarteraa booda has bahan. Yaanni kun haga yoonaa dhaabicha biratti hin fudhatamne. Uummata Oromoo birattis balfamaadha. Adda durummaan yaadicha tarkaanfachiisuu kanneen jalqaban hangafootaa fi bu'uuressitoota dhaabichaa keessaa lama. Adda bilisummaa Oromoo duwwaas otoo hin ta'in adda dimokiraatawaa Oromoos dhiisanii mootummichatti dabalamanii gorsaa fi tajaajilaa jiru. Baay'ee fagaatanii deeman.
warri isaan jala gugatanii fi qabsicha sullama jireenya mataa isaanii godhachuuf malee sa'oo irraa hin qabnes mul'atan. Gaafa duraa waan isaan garaatti yaadan namni biraa beekuu hin danda'u. Namni kan miseensome sagantaa adda bilisummaa Oromoo ilaaluu fi itti amanuuni. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ifatti kan jedhu isa olii kana ture. Fiixa baasuufis wareegni qaaliin baafameera. Utuu kaayyichi sirnaan hin jijjiiramin dhaaba keessa taa'anii faallaa isaa dubbachuun dogoggoraa fi afaan faajjii uumuudha. Yaanni maaliif ka'aa hin jedhamu garuu qaama dhimmi ilaallatutti dhiyaate haga jijjiiramutti heeraa fi sagantaa tumametti buluun kan sirni jaarmaa gaafatudha. Miseensi adda bilisummaa Oromoo yookiin loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko yommuu irbuu seenu yookiin seentu bilisummaa Oromoo faga lubbuu koo wareeguutti nan qabsaawaa irbuu kiyya kanarraa yoon maqee lafeen abbootii fi haadhotii keenyaa na haa waraanuu rasaasa waraana bilisummaa Oromootti na haa diruu jedhaniiti. Hoggannis kanuma irratti jajjabeessa. Heeraa fi sagantaa siyaasaa dhaabichaa irrattis wanti hin jijjiiraminiif miseensonni waan hin ayyaminiifi Oromoof bilisummaan akka malu amanuu fi wareegni jaallanii gatii malee akka hin hafneef kaayyoo kanatti cichan. Bilisummaan mirga uummataa waan ta'eefi. Tokkummaa fi waliin jireenyi politikaa naannolee ollaa yookiin mootummoota ollaa wajjin yoo bu'aa nuuf qabaate fedhii garalachuu irratti hundoofnee jaalalaan hariiroonii uummanna. Tokkummaa akkasiisantuu hundaaf tola. Hundee jabaa fi umurii dheeraas qabaata. Haalli afeeraan gara warra nu dura dhaabbatanii irraa utuu hin mul'atiin tokkummaa Itoophiyaaf badaduun hojii duraa Oromoo ta'uu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabonni siyaasaa warra naftanyaa utuu beekanii akka waan adda bilisummaa Oromoo waan qabsaa'uuf hin beekneetti odeessu. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo addunyaaf akka bittinfameetti jira. Firaa fi diinnis ni beeka. Utuma beekanii wallaalu. Waan qabsaa'uufuu hin beekuu jechuun arrabsuun amilee tuquuf yaaluudha. Afaanuma isaaniitiin fottoqtoota digdota biyyaa jechuun akeeka adda bilisummaa Oromoo balaaleffatu. Dubbiin adda bilisummaa Oromoo akeeka hin qabu utuu hin ta'in akeekni isaa jara biratti jibbamaa waan ta'eef xinneessuu fi dura dhaabbachuutti bobbahu. Akeekni qabsoo adda bilisummaa Oromoo akka Oromoon guutuutti ofiin of bulchuu karaa haxaa'uudha malee fottoquu miti. Kanuma waliin kan ka'u waa'ee tarsiimoo karaa nagaa fi lolaati. Adda bilisummaa Oromoo biratti tarsiimoon milkeessaan hundi wal faana geggeeffamaa yookiin dhimma itti bahama malee kan toobatamu yookiin lagatamu hin jiru. Tarsiimoon qabsoo bilisummaa saba Oromoo qabsoo hidhannoo siyaasaa fi karaa nagaa dippiloomaasii fi fincila uummataa walitti qindeessuun geggeeffama. Warri haala addunyaa fi ollootaa ilaaluun qabsoon hidhannoo hin baasuu yookiin hin danda'amu jedhan jiru. Gaarii miti yookiin bu'aa hin argamsiisuuf otoo hin ta'in ni ulfaataa jedhu. Qabsoon bilisummaa kan bifa fedhee hunduu ulfaataadha. Murannoo fi tooftaadhaan haguma jabaatanii falmatan milkaa'u. Rakkoo salphaa fi ulfaataas qabsoon utuu irra hin aaniin mirgi hin dhufu. Utuu ulfinaa fi dukkana qabsoon nu dura ture yookiin jiru ilaallee harka marannee teenye ilmaan Oromoo milkii haga yoonaa gonfanne hin argannu ture. Qabsoon waan hin ta'u jedhan taasisa. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo tarsiimoolee hordofu keessaa tokko kan godhateef diinni afaan qawwee malee afaan nagaa wallaaluu yookiin diduu irraayi. Habashoonni nagaa fi mariin Oromoon mirga isaa gonfatee waliin jiraachuu hayyamuun hafnaan mirga haga yoonaa Oromoon qabsoo ofiin argatee boodatti deebisuuf waan danda'an hunda gochaa jiru. Guddinaa fi qaroominni Oromoo baay'ee isaan inaafsisa. Walqixxummaa fudhachuu mannaa du'a kan filatan ta'uutu irraa mul'ata. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa akeeka godhachuu fi tarsiimoo milkeessaa hundatti dhimma bahuuf murteeffachuun filmaata sirriidha. Addi bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ijaaree bobbaasuun diinaaf ergaa ifaa dabarse. Bilisummaan wareega lubbuu illee yoo gaafate baasuuf qophii ta'uu itti lallabe. Sanas ajjeesee fi wareegamee hojiin agarsiise. Diina mataa isaarraa hidhannoo booji'ee ittiin diina gobe. Diinni heddummina humnaa fi meeshaa lolaan caalus waraana bilisummaa Oromoo mohuu dadhabee lolli barootaaf deemaa jira. Guyyaan injifannoo guutuus fagoo akka hin jirre haalli jiru ni akeeka. Qabsoon hidhannoo qabsoo karaa nagaaf tinnisa. Qabsoon addi bilisummaa Oromoo geggeeffamu kan mirga guutuu fi bilisummaa waan ta'eef hunda dura akeeka qabsaa'uu fi tarsiimoo ittiin qabsaa'uu filachuun mirgaa fi dirqama isaati. Alagaa yookiin diinatu filaaf yoo ta'e jalqabumarraa bilisummaa ofiiyyuu mulqamee jechuudha. Kan afaan guutee akeekni dhaabbatuuf bilisummaa ta'uu ibsuu qaanfatu
gootummaan qabsaa'ee bilisummaa san fiduuf murannoo qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo akeekaa fi tarsiimoo ifaa qabaachuun jalqabaa fi nafa qabsichaa ta'uun beekamuu qaba. Ayyaan laallattootaa fi gantoonni dheerinaa fi ulfina qabsoo ilaalanii karaatti bubu'an jiraatanis addi bilisummaa Oromoo ilmaan sabaa kanneen akeekaa fi tooftaa dhaabni baase irraa utuu hin maqin haga dhumaatti falmanii galiin gahan kitilaan hiriiranii argamu. Kan Oromoo lola dhaabsisu bilisummaa fi walabummaa mulqame gonfachuu qofa. Oromoo mirga hidhannoo dhorkuun karaa bilisummaa itti cufuun addatti hin laalamu. Nuti hidhanne isin harka duwwaa taatanii wal lollaa jechuun hin taatu. Mirga hidhachuu nu malee isin hin qabaattanii isa isaan jedhan diduu qabna. Yoo loluutti hin jirrellee mirga lolachuu hin qabnu jechuun mirga of mulquudha. Mirga ofii kana beekanii kabachiifachuun bilisummaa isa duraati. Bilisummaafis bilisummaa boodas Oromoon qawwee yookiin humna ittiin roorroo ofirraa ittisu qabaachuun isaa haqasaati. Uummata tokko Oromoo biyya tokko Oromiyaa fi hiree tokkicha bilisummaa mirkaneessuu fi iggitii itti gochuun utuu fiixa hin bahin qabsoon hin dhaabbatu kan jedhu dhaadannoo adda bilisummaa Oromooti. Mirga ofiin of bulchuu qabaata orma wajjinis hariiroo firummaa fi waliin jireenyaa qabaachuu ni dandeenya. Tokkummaa orma waliiniif diigamuun uummata Oromoo ulaagaa miti. Boqonnaa 22ffaan walitti deebina. Kan barreesse Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Manuuti. Ammaaf kanuma. Nagaan.